dhume isin YouTube tokkollee channel tokko create godhen jira. Isa sanillee subscribe if like godhadha. Maalif yoo Facebook narra dhaaban Facebook restricted dumeessee jira. Kara saniin dhufa jechuudha akkaan hin dhaabbanne bakka hogaachiin asin dhaabbate achiin dhufuun danda'a. Share gochuun danda'a garuu live seenuu na dhorka gizee gari. Anyway akkana share godhadha ko AC kana sirraa xiqqeessa isinitti ijuu jira. Ta duraan dura warreen khalee hin dhaggeeffatin karaa YouTube tiin dhufeen ture. Anyway why agenda keenyatti osoo hin dabarre Osfaanaan barana waan ajaa'iba ture waan dansaa ture Oromoon ammallee ispiriitiin Oromoo jabaadha. Oromoon ammallee walitti dhufee gammadee wajji nyaatee dhugee marihatee adda bahee jira. Haa kubbaaf walitti dhufu malee waan dansaadhaaf walitti dhufee jechuudha. Hedduu namatti tola. Warreen Osfaanaa dhuftan hundi keessanuu galatooma. Warri tiima kubbaa keessa waliin turre hundi keessanuu galatooma. Warreen kutaa adda addarraa dhuftanii Osfaanaa Oromoo wiikirratti hirmaattan hundi hedduu galatooma. Maaliif ta duraan dura hiikaa guddaa qaba Osfaanaan anaaf hiikaa guddaa qaba. Osfaanaa gizee jennu Osfaanaa wajji waa hedduu dhufa. Osfaanaan dhugaadha eventii guddaadha responsibility guddaa qaba waa hedduu jala dhufa. Isa jalatti immoo waan dila takka Oromoon waggarraa isa sababsachuudhaan haajaa adda addaatiif walitti dhufuu dandeessi bakka sanitti waan akkasii santu gaggeeffamaa ture jechuudha. Asumaanuu warreen boordii Osfaanaatii fi hojii gaggeessitoonni warra akka Makfiraa Haji Ahmad Nuureetii fi Abdurrazaaq fa'aa warreen waan kana gaggeessaa jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Sangubbaan qophii lataa qana'ii ture. Qophii eenyuuti agarsiisa woboo ture. Hedduu irraa gammannee jechuudha. Hedduu uummanni keenya hagam takka akka qophii tahee jiru daa'ima manguddoo osoo hin jenne halkan saniin gargaarsa wobootiif walitti dhufnee jechuudha. Which is great job, a good job. Waan ta'uu qabu, waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Amma immoo ajandaan guddaan wannin irraa dhufeef ta duraan dura kaadiroonni gurra banaana dhaggeeffadha. Kaadiroonni biltsiginnaa warreen amma futtuk jechaa jirtan kaadiree ta'uuf erga aduun biltsiginnaa dhiite yookaan warreen dhoysaadhaan biltsiginnaadhaaf sagalee taate yookaan biltsiginnaa ta'uu feetan yookaan warreen already biltsiginnaadhaaf kaadiree dhaggeeffadha. Aduun teessan dhiitee jirti jira keenya. Aduun teessan dhiitee jirti. Tanaaf jala muraafitti hima. Sirni kun sirna nafxanyaati. Sirni kun sirna ilmaan Oromoo haa afaan dubbatan malee sirni isaan gadhaabuu deeman sirna Teedii Afrooti. Argitan hujiidhaan ragaadhaan agartanii jirtan jechuudha. Ani kaadireen rakkattuun beeloftuun akka eenyu guyyoo waariyoo baanu kaadiree beeloftuu jeesan ani kaadiree rakkattuuf beeloftuun jireenya fi jijjiirrachuu dadhabdee ala kanaa galtee fi kaasitti jiruun itti jallattee beezmantii faa jala galu. Maqaa kijiba doktara ifiin jechuudhaan ka doktorummaan qabne. Kaadiree kijibdu amma futtuk jettu karabaata uffattee tamataan qullaa asirra baatee waa'ee Oromoo nutti himuu feeti, biltsiginnaa nutti himuu feeti, Teedii Afroo nutti faarsuu feeti jechuudha. Nuti Teedii Afroo fedhu doktara ta'e fedhu dhiisee nuti sirni kun ka Teedii Afroo akka ta'e duraan beena ganamaan barree jechuudha. Gaafa Minilik inni faarsee jaarameef gaafa Haayila Sillaasee inni faarsee jaarameef sirni kun sirna isaatii jala murree barree jira nuti. Gaafa addunyaa guutuu abiyoot shawwatu addunyaa guutuu wajjin harka dhooyneef gaafa kaan jalaa dhaabbanne ganamaan jalaa dhaabbanne jechuudha. Maaliif atiin kun Oromoodhaaf diina atiin kun Oromoo ajjeesu dhuftee jalaa dhaabbanne jechuudha. Arra kaadiroonni tokko kijibduun warri doktoran ta'in faa maqaa doktoraatiin if yaamu karabaata jala dhokotee hamataa isaanii adda bantan qulla furriin qoftiin keessa guutte. Teedii Afroo karaa itti faarsan dhabanii keessattuu amma namni tokko rakkattuunis rakkataanis kagalee kun hundi Teedii Afroo akkana faarfataa haa caaluu immoo keenya ni arrabsitanii jaan jara keenya. Teedii Afroo sirni isaati. Kanaaf baadhaaseen sirnatu kajaaramaa jirutu ka Teedii Afrooti. Saniif jechuudha. Nuti immoo gizee gama Oromoo as deebitan Oromoon obboleessi Yaayyaa Bashir wanni itti jeefameef sababa Yaayyaa Bashir aktivistii ala kana taa'ee godheef. Sababa inni mootummaa kana qeeqee fi siistama
Isaayyaas Afoorqiitiin Isaayyaas Afoorqii biyyasaa keessaa gaazexeessaa aktiivistii paarlaamaa jinnijaanka waan ja'an hundeef keessaa haqee facaasee ari'e siistama isaati jechuudha. Nama tokko bakka bira miidhuun sababa san Haacaaluu ajjeese Abiyyi. Abiyyiin sababni itti Haacaaluu ajjeese gaafa inni Minilik harreerra taa'ee dhufe je'eeni isa qeeqee bu'e. Ani Oromoodhaaf qaalii gaafa je'ee bu'e nulleen gaafa kaan duraan itti gaddine itti rifanne yaa Haacaaluu maal taate Oromoon amata lama dhumaa jirti ka'i sagalee nu tahi jenne dhugaadha qeeqnee jira. Hunda isaanii walaa Jawaar walaa hunda isaanii walaa Marroo hunda isaanii qeeqnee jira. Arraan tana dhiiga Haacaaluu dho'isuudhaaf kaadireen abbootiin garaa Teedii Afroo faarsuu itti ulfaatee Teedii Afroon congratulation jechuun itti ulfaateeti warri dhiiga Haacaaluu gurgurate. Warri Haacaaluu gizee Haacaaluun ajjeefamu oowwitu sanitti warri stuudiyoo keessa taa'ee kilippii baasaa ture. Arraan tana Haacaaluu akka itti eenyu Teedii Afroodhaan congratulation jechuu dadhabaniiti as bahanii Teedii Afroon huno ummanni isaa kabajaan doktorummaa kanneef hin jaanna. Teedii Afroon kabajaan argate dhiise sirnatu sirna Teedii Afrooti. Kana jala muraa beeka. Sirni Taamiraat Nagaraati. Ka inni miidiyaa irra taa'ee galgala ganam Oromiyaan haa diigamtu jedhu Mallasaa Dirribsaa immoo sababa OMN irra taa'ee oduu dubbise qofaaf qaallittii keessaa gidiraatti argaa jiru. Duuba kamnaa himtan sirna kami. Haacaaluun gallanaal Jawaarii qaranaal hin jenne sirni kun. Sirnuma kanaami haqeerroo mana hidharraa baasee ajjeesaa jiru. Haa xiqqaattuu haa guddatu hajaraa maqaaf wallaansa je'uun bahee jira bar ka isaan mormaa ture keenyaarra isa jira. Kanaaf kaadireen garaaf ergamtu qochuma abbootiin garaa furushkaan nyaattu nutti waan Oromoo nutti himuu hin danda'an jechuudha. Sini galee kanaafuu arraan tana sababa lataa qana'ii as dhufee walaloo gaggeesseef obboleessa haadha mana isaa gurbaa meedikaalaan eebbifame miskiinticha mucaa yaangii bareedaa san sargii godhatee cidha godhatee deebisaadhaaf isaa meeshaa bituuf qophaa'u jiru naqamtee itti ajjeesan jechuudha. Kun hamilee gurbaa kanaa tuquuf waan biraatii miti. Hamilee lataa qana'ii tuquuf waan biraatii miti. Akkuma Yaayyaa Bashiir qalbii cabsan miskiinticha ka cidha godhatee hin quufin amma fuudhe ka meedikaalaan eebbifame. Maali boo sirni akkana sirnuma kana jala Oromoon teessu aboo Rabbiin sirna kanaa wajji sinaa balleessu ardii tanarra. Arra mucaa gammee soddaa yookaan obboleessa haadha manaa lataa qananii gammee moosisaa mucaa jaan ka Facebook kanarra deemaa jiru. Mucaa fuudhee guyyaa lamatti aruuza guyyaa dilbata dabre godhatee aruuza deebisaadhaaf isaa qophaa'u jiru ajjeesanarra. Gurbaa barsiisaa yuunivarsiitii doktaricha jaartiin isaa dhaluuf guyyaan sadii hafte ayyaanaaf oggaa inni diillaa yuunivarsiitii irraa galu ajjeesan jechuudha. Duuba sirni kun akkami sirna Oromooti jira keenya. Sirna kanaatu sirna Oromooti. Mee nutti hima kaadiroonni garaa keessaniif warreen amata 200 amata 100 jiraanne jiruu gabaabduu asirra jiraattaniif haqa Oromoo dhoysitanii haqa Oromoo gurguratanii haqa Oromoo jallisaa jirtan mee nutti hima. Sirna kana jalatti Oromoo naquu feetanii jechuudha. Kanaafuu Oromoon keessattuu kaadiree fi dabballoonni biyya alaa kana jirtan warreen as dalage tun duraanuu dalagaa teessan ni beena. Gaafa namni tokko waan gaarii dalage isin haatan fudhattanii nama san afaanii fudhattanii haatan isin. Qushaashaan tokko asirra taa'ee sababa Osfaanaan successful tahee bareedee miidhageef asirra taa'ee Oromummaa namarraa mulquu fedha. Mataan qullaa tokko amma doktara fi injee fi amu kijibaan doktoreetii hin qabne buufaan tokko maaliif
Maalif Osfaanaan successful ta'anii beeknaa barnuti gaafa Osfaanaan akkasii bareedee tolu akka kaadireen hirriiba dhabdu ni beekna akka kaadireen hirriiba isii dharku ni beekna akka isaan hirriiba dhabanii u'uu jaanii albaatii isaan teessu ni beeknaa barnuti. Asirra ta'anii maqaa namaa dhawanii wanti naman geenye hundi maqaa fi maatii namaa arrabsite asirra baate gadi galoon hundi. Nama dalage nama jabaate jabaadhu jaaniin nama akka gaarii dalagu fuulduraaf illee Oromoon nama sabboonaa nama qulqulluu nama dalagatee argate nama jabaa wacho. Maaliif nuti miskiina hudduu cittoo ka jireenya ifii wallaalee ka asii gaggodaanee fi ka asii jireenya ifii jijjiiruu dadhabe maal gochuuf bakka hootuuti Osfaanaa hogganii takka waan instituushinii Oromoo tokko hogganii jennaan ifiifuu jireenya isaa jijjiiruu dadhabe karaa fedhen fedhu doktora haa ta'u fedhu hin tahin namni sun yoo nama jabaa ta'ee successful nama waa qabu taate waan sabaallee akkasuma gaggeessa nuti biyya tanattuu qabeenu meeree fi kun taajiroota ni beekna nama waa dalaguu danda'u nama sammuun isaa waa dalaguu daleessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf kaadireen afaan keessan qabadda afaan hin baniin asirra uliyaatanii. Kanaafuu Oromootii jabaadha qabsoon teenya barana karaa hundaan finiinuu qabdi sirna kana awwaaluu qabna. Humna teenya ta'ala jirtu humna teenya tanuu jecha gaara jirtu tana erga dallaaltoonni jiddurraa bahan dur dallaaltoonni jidduu jiranii dallaaltoonni sun erga jidduu bahanii wanni naafi ati gargaaru directly yoo gaaratti marroo fayyee gollichoo faa bira geessu taate wanni nuti isaan hin gargaareef wanni humna isaanii jabeessineef hin jirtu jechuudha. Arra task forceedhaan gargaaramaa jiran directly ummanni kun gargaaramaa jira waraana keenya warri biyya alaa jirru gargaaruun dirqama keenya taati jechuudha. Humna keenya jabaafachuu qabna maaliif jennaan jarrinis Ameerikaanis abiyoota akka ka'ufeeti. Jarrinis humna fi jabeeffattee namichi isaan akka achirraa ka'uun fedhan ni beekan wanni nu dhaabuun jiru jaanii jiran nuti immoo humna teenya jabeeffachuu qabna jechuudha. Humna teenya qalbii hiruu dhiisaatii waraana keessan bira dhaabbadha humna isinii jecha ala dhaabbatee jirtana jabeeffadhaa wanni isin haarootti amma booda jaarrannuus hin jirtu. Warra gaafa rakkoo gaafa dhugaa gaafa nuti bilisoomne dide gaaratti hafe kana kadeebi'ee ispiriitii Oromootti afuufee qabsoo deeditti lubbuu deebisee itti si hoore tana bira dhaabbachuun dirqama keeti jechuudha. Bira dhaabbachuun dirqama kiyyaa fi keeti. Erga dallaaltoonni jiddurraa bahanii qulqullaawanii waraanni qoftiin ifiif hoogganaa jiraate dura taa'aa filate abbaa qabeenyaa filate itti aanaa filate waraanni yeroo nuti qulqulluu walitti hafe warri sirna kana hin deeggarre tokkummaadhaan bira dhaabbannu amma jechuudha. Kanaaf warri biyya alaa jirrus jabaannee humna keenya jabeessu bira dhaabbatu gizee kana jennu karaa hundaan warri aktiivizummaan daleedanis aktiivizummaarra jabaatu. Miidiyaalee jabeeffachuu akka warra Tigraay sanitti miidiyaa jabeeffachuu isaanis jabeeffachuu aktiivistis qabaachuu maaliif saba guddaadha karaa hundaan loluu qabna. Warri biyya keessaa immoo joollee teenya dahoo tahaaf bosona tahaaf akka warra Tigraay sanitti akka warra Tigraay sanitti bosona tahaafi dhoysa bosonni mukaa miti nama gaafa kan qabsoon gaafa Harargee keessa turte Gobeellee keessa wannummaan achitti itti successful taate hanqa ganamaa san ummataatu dahoo ta'eefi bosona ta'eefi magaalaa dhaqee kiniina biteefi galaa ture. Magaalaa dhaqee galchaa waa fidaafi ture. Maaliif ummata bosona ta'eef jechuudha. Amma Oromiyaan guutuun waraana bilisummaa Oromootiif bosona ta'uu qabdi jechuudha. Maaliif sirni nafxanyaa sirni Amaaraa amma jiru kun sirni Abiyoot yookaan abbootii garaa sirni abbootii garaa warra garaaf jecha sirna Teedii Afroo warra nurra faarsu kana karaan itti firraa buqqaafnu humna qabaachaati. Maaliif waa lamaaf nu fayyada dubbiin isinirraa cufa. Tokkoffaa yoo Tigreen sanuu as deebite amma booda yoo humna qabaannee humna horannee waraana 20-30-40 qabaannee waraana wajjin bira dhaabbannee itti dubbanne kabajaa nu qaban wanni haasa'uunillee baalaansii taati jechuudha. Paawarri keenya baalaansii ta'a. Yoo humnan qabaanne taate akkanumatti nuti nama miliyoona 60 jennee if dhaanneetuma itti haasa'u taate they will come back again. Sun akkan taane immoo humna teenya jabeeffannee baalaansi godhannee ijoollee gaafa isaan xixiqqoo gaallaa jedhanii mataa keessa leencoo lataafa
gaafa hiriyoonni abbootii keenya akka leencola taafa akka diimaana goofa gaafa isaan xixiqqoo anta gaallaa jedhanii qorqalbii isaanii cabsaa guddatan joolleen amma waraana keessa jirtu akka marroofa warra namni guyyaa takka gaallaa jee mataa keessan dheeni warra ifiin hadooddee qabsoof alabbaati kanaaf jabeessuun dirqama kiyyaa fi dirqama keessanii humna isaanii haa jabeessinu haa bira dhaabbannu karuma hundaanu yoo abiyoot khufes yoo wayyaaneen taates abbuma fedhee wajjiinu yoo humna qabaanne haasa'uu dandeenya jechuudha kanaaf humna ta'in jabeeffachuu qabna maaliif gizee hunda gaafa namni nurraa du'e rest in peace jechuun qoftiin hiikaa nu qabdu sinigalee hiikaa nu qabdu kanaaf akkuma warri Tigraay kabajaa fi godhe humnaan kabajaa ofitti godhan kabajaa fi godhan kabajaa fitti horan addunyaa biratti genocide nurra gaggeeffame lafarratti qawween lolan addunyaa irratti dubartii teenya reeppi godhe jaan isaan immoo lafarra ni dalagan dippiloomaasii ni dalagan kara hundaan godhan nulleen akkanatti haxxee smartii ta'uu qabna jechuudha kanaafu tokkummaadhaan warri ilmaan Oromoo addunyaa guuturra jirtan kara dandeenyu hundaan waraanni keenyas erga Oromiyaan qullatteef waraana erga kaaba dhaqanii dhuman tatana booda hafte hursoo dhoyteetuma torbaan takaalama akkatti uniformii uffattu barsiisan malee qawwee akka itti dhoytuun beektu qawwee isee itti kannan deemanii as rakkabanii dhufan kara amma dheengadda liyyuu haayiliin Oromiyaa meeshaa dila san fudhattee akkasiif dhaaddee footoo na harka aninuma dubartii shamarran babbareedu takka ima tuni New York fashion show nama jirtu fakkaatti bar kana kilash qabatte bareedduun qashtiin takka kanetti gaafa kan kuno hin jirtu kanniti harka dilli nama deemu kun meeshaa dhaqee as rakkabu jira amma booda dhufuus waraanni keenyaas amma tooftaa wanni godhuu qabdan waraana haga qabdaniin lola jalqaba magaalaa qabu jalqaba gaafa isin qabdan waraanni ifiifuu isinii lola jee dhufee meeshaa isin as rakkaba that's it Uber delivering itti yaaddee isinii dhufti isin gaara keessa jirta isinii loluu dhufani isin magaalaa qabadha akka warra Tigraayitti gaafa isin qabdan isinii lola jaaniituma qawwee isinii fidanii harka isinii khannatanii jechuudha maal jechuun amma kun Uber delivery qawween bilaashitti isinii dhufte xiyyitiin bilaashit delivery isinii taate jechuudha hidhatan jechuu laala tooftaa kanaafuu jabadhaa nuti immoo warri biyya alaa jirru qabeenyaan horiidhaan isin bira dhaabbannaa jechuudha waan dandeenyu humna keenyaan Oromoon biyya alaa jiru jabaannee qabeenyaan bira dhaabbachuu qabnaa jechuudha akkana lubbuu biltsiginnaa gabaabsuu dandeenya kanaafuu rabbi galanni haa gahu sila akka Itoophiyaatiin namticha kanaatu nama sammuun qabne nama sammuun dhufte malee biitti kuttee bar mee eenyutu congratulation je abiyyin addunyaa tanarraa natti as kanna nama abiyyin congratulation je argatanii hin agar kana jechuun dippiloomaasiin Itoophiyaa zero osoo hin taane -0 irra jirti jechuudha securityidha waraanni makalaakaa saraawitiin dhume akka jirutti waan xiqqoo takka malee sambire hotel liyyuu haayilii or humna addaa naannoo jettanis dhume dhaqeetu meeshaas rakkaba moraalii lolan qabu security 0 jennu hayya 5% kan nuuf security maaliif warra ara kilo igu tokko jira security 5 kannineef economy 0 economy gaafa ila sillaasee doolarii taqarsh takka gaafa mangistu alamaariam qarshii lama fohi gaafa wayyaaneen dura dhuftu qarshii 7 gaafa wayyaaneen gadhiistu diddami qarshii 17 turte or diddami 7 turte arra doolara 70 sente inflation ida jechu inflationin matarran ummata be wala qarshi jijjiri wala dhiisi arra inflation economy ummanni waan nyaatee bulu dhabe mootummaa nyaachuuf deemaa jira economy dankan dakkaataate jirti mootummaan tokko utubaan tokko ka jiraachuu danda'u waa sadi yoo qabaate economy security diplomacy sadaqaaf itti fayyadamaa wajjin jireenya waan adda addaatti fayyadama security biyyatti eeguuf maaliif jennaan amma kale laala arrantan waan abiifaan gadhiisan footoo waan akka xayyaara takka keessa dhaabbataniiti footoo Windows 7 computer Windows 7 garsan jira keenya amma namni computer beeku itti qofla waan kana Windows 7 hafee jira Windows 7 Microsoftin update gochuu dhiisee jira Windows 7 amma isaan arra footoo irra ka'an sun damee security miti personal fu safe miti amma diinni akka Egypt ogaa arge or namni xixiqqaan haa gochuu danda'a waan kana jira keenya maaliif jennaan Windows 7 wanna ta'ee jira updating qabu anybody can hack Windows 7 amma
haa gochuu danda'a jechuudha. Even window 10 yoo qabaatee security cimaa si barbaachisa. Laala teknoolojii isaan agarsiisan teknoolojii window 7 irra jiraachuusaa agarsiisaa jira jechuudha. Kun immoo diinaaf maal agarsiisa? Aboo uummanni kun edaa wanni lolaa isaanii still wanna irra jirani window 7 irra jirani diinni laala waan isaan argan. Uummanni kun hagam takka akka hufaa jiru akkam takka akka gaddeemaa jiru. So kanaafu Oromoon tiyya jabaatee bakka jirtu humna keessan jabeessa. Humna keessan bakka jirtanii waraana warri lafarra jirtan dahoo tahaab biyya alaa jirtan qabeenyaan bira dhaabbadha. Oromoon bakka jirtu karaa isii baasu hundaan qabsoo irra deebuu qabdi. Fayyaan aadaa laayifii naa gadhiifamee jira. Wanni YouTube yoo hunnarra cufamee karaa YouTube itiin dhufa YouTube san subscribe godha laayifii gizeen dhufu akka dafee isiniif argamu akka mul'atu akka agartan isinii taha. Fayyaan aadaa nagaan natura kaadireen walii tatteenye jira. Kaadiree bilchiginna amma lafaa kaatan. Warra amma futuq nu argaa jechaa jirtan isinii miti hangaasa tana kaasa nuuhu albaatii irra albaafni asii ariinee jira. Adabadha warreen amma karabaata jala dhokottanii ija qaqqabdanii haasa'uu jalqabdan kun adabadha. Oromoo irraa gattaa. Dubartii Oromoo irraa gattaa. Nama Oromoo hoogganuu irraa gattaa. Ka achitti nu madeessanuu isin gaa. Tanan isinii dhaama fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif. I came back already nagaan natura. Share godhadha.